mucaa kan sukkumu ajuma keessatti sukkumu kanuma dhugaan jirtu jecha tokkoffa maaliif abbaan inni akkana taasisan lammata mucaa kana intervii ta'uu baanan umtuu isaaniin amanu andaalama anatu ajjeese jee sodaa tokko fururroo tokko gadi baasanii akkana jedhe yoo je'anii iffuudhatu uummanni Oromoo mucayyoon duutee rabbi haqa ishee barbaadu haqa jirtu nuuf baasan haqa jirtu nuuf bahuu qaba malee soomanii mucaa kana sodaachisanii gabbaasan taanaan Oma amantii isaan irraa hin qabnu kijibaa jecha ani ina ajjeese jee ibbatti in amanu bakka oki mucayyoon of darbite yookiin immoo shira biraatitti ergama biraa qabdi jecha ani akkasittiin amana mucaan kun ina ajjeese jee ibbatti in amanu maaliif anis arraba bakkan taa'e kanatti du'uu danda'a arraba tiyyatanaaf jecha yoo Andaalam namni barbaadu jira yookiin immoo namni andaalamii kana rukuchuu ufanii yookiin ajjeechaa ufanii mucayyoo tanarra bu'an yookiin immoo mucayyoon tun ofuma ishiitti of darbatte garuu keezii ishii san immoo baruu kan qabnu keezii isheen of darbatte kichinii seentee ofitti qolloftee kana baruu kan dandeenyu qaama kanarraa otoo hin ta'in andaalamirraa barraa jecha andaalamirraa immoo akkamitti dhaga'uu qabna miidiyaa bilisa ta'e sodaa takka malee doorsisa takka malee andaalamirraa dhageeffachuu qaba uummanni Oromoo. Jaalattanii jibbitanii kanuma dhugaan jararraa eegdan takkan jiru dhugaa isaanirraa eegdan taana tabba eebdan jechaadha. Kanumaan je'anii yaada biraa hin qabu irra deddeebiin naasoo yaada kana dhugaa rabbiin haqa isaanii hafalu. Dhugaan isaanirraa argannu maaltu jira dhugaan argannu tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Yeroo Hacaaluu maal akka godhan hin beektanii maa uummata hunduu waa ergasii as dhalate yeroo inni jiru du'u isaanii bara Haceen kan wareegame waggaa arfan amma waggaa shanan jechuudha. Nuti hunduu hin jirra. Dursanii maal akka godhan hin beektu. Dursanii kana hidhanii takka maggarrajaa jala dhaabbateera garagaan jedhanii takka maal jedhanii nurratti taphachaa turan. Achiin booda nama isa ajjeesise fuudhanii biyyaa baasanii saniin booda kaasbaanii nutti asbaan jechuudha. Ammas immoo Andu'aalem irratti akka shira yeroo sani jawarfaarratti xaxame san xaxuu fi isa fuudhanii dafanii mana hidhaatti gurama akka dhugaan hin baane jedhanii la. Amma torban lamaan sun dhumachaa jira guyyaan amma immoo kana dabarraan akkam ta'u weddore Oromoon akkam ta'u weddume isin warri dhugaa barbaadan akkam ta'u weddu ammas guyyaan kun hingaa ammas immoo torban lama kan torbee sadii jedhu gaaf sadis guyyaan hingaa jechuudha. Mucaan kun badii isaatii hojii isaatii miti haga ammas baanii hojii isaatii nuun hin jenne hojii isaatii miti nuun hin jenne shakkiidha jedhan shakkiin kana hunda xaraxaree torban lama mana hidhaatti mucaa kana tursiisu gaddeerra jira onnee isaa cabe bar inni lama sadi du'e maa eegama amma kan ta'uu qabda sagaleedha ani kan hin san jechuu barbaadu sagalee ta'aa fi mucaadha jabeessa guyyaa kana bira darbe taana mucaadha sagalee jabeessaa ta'aa fi warri yaada qabdan yaada keessan kennaa miira keessa hin galiinaa darbaa seenaa mitaa'atu malaala isaanis dookumentari isaanii sirriitti hojjetan akka yeroo Hacaaluu sanii duuba dhaabbatanii eenyu ragaa akka ba'aa ture eenyu maal gochaa akka ture hunduma isaa seenaa jalaa hin baane hunda isaanii beekne jecha maal akka gochaa ture dhugaa san dhoksanii jecha ammoo asirratti waan jechuu kan barbaadu ijoolleen keenya ilaala safuu cabsitanii baala gootii nama ta'e amma yeroon amma qabuun amma tanii Andu'aalem irratti warri viidiyoo daladdanii suuraa keessanii walitti maxxansu gaara biti isin guddisa warra guddisa baddan warra baalagii hayyan laallattuuwwan jecha harmallaa asirra jirtu hunda isin walitti isin immoo warra gaarii warra jirtan ijoolleen asirratti isa wajjin viidiyoo dalagdanii hojjetan gaara bi namnumtu isin hin bahin baay'ee nama saalfachiistan jecha namni suuraa kana siboota salaati kuni kana kuni warra afaan Oromoo dubbatee micayoon boolla hiseen kuni warra afaan Oromoo dubbatee warra afaan Oromoo dubbatee dhagee warra afaan Oromoo dubbatee Oromoo kutaa walitti naqaa jiru ati argan jirtu siyaasa amantaa fi ijoollee tan walitti fidanii kana miti Hacaaluu gashanan arbaa isaan isi ummata hooloti kunillee warra Sumaalirraa dhagee uummanni Harargee Hacaaluuf jaalala addaa qabu haga uummanni Harargee Hacaaluuf jaalatu uummanni biraan jaalatu uummanni Jimmaa Hacaaluuf jaalala addaa qabu
Gin jimma keessa galeen gamaas galte harargee keessa galee Somaaliyaas galte asitti galte afaan Oromoo sanaxaltee fixxee amantaa wal qabsiisanii suuraa Haacaaluu mataa gadi dhaabanii siyaasa irratti taphachaa jiru amantaa wal qabsiisanii kana maal gochuu Oromoo addaan kukkutu saba kana saba akka waliin gale dura akka waliin galle baqa abaarsa akka waan keessa jiru eegochaa jiru. Kana immoo olii godhanii kan asirratti fidanii suuraa mucaa akka waan mucaan isaan janajjanu fakkeessanii maal fakkeessuudha amma kun amma yeroon jedhu takka maal sirba mushuuraa amma summaa fidanii suuraa faantuu fi suuraa Andu'aalem irratti qanaabbaranii sirba mushuuraa irratti godhanii maal jechuudha kun hammami Oromoo dhaaree kan Oromoon dhuguma kan hojjeta Oromoon dhuguma namni Haacaaluu jaalatu Oromoo bar miliyoona meeqatu dhume Haacaaluu faana hin beektu hundi keessanuu mataan bar akkanatti bar mataa irraa dhangalaasanii Oromoo meeqa nu afuutti jechuudha. Ija kiyyaanin arge Oromoo meeqa mataa akkanatti irraa dhangala'u kilaashiidhaan jechuudha. Gin dhuguma Oromoon kana hojjetaare har'a suuraa faantuu fi suuraa Andu'aalem irratti qanaabbaranii mushuuraa jedhuuni Oromoo kana godhaare. Akkasuma waan miidiyaa kanarraa ageenye waa samuuna kanaa kanuma fakkaata dhugaa rabbiin bicha shamarran keessattuu shamarran keenya asirra jirtan dhugaa baay'ee nama saalfachiistu baay'ee takka nama saalfachiistu ilmoon nama eeggadha boolla seennetti waa akkana raawwatte dhugaa baay'ee nama saalfachiistu baay'ee isaan warra gaggaragashan isaan amala isaaniiti hojii isaaniiti. Hoolatti jala namni oolu akka hoolatti namni gaala jala oolu akka gaalatti akka horiitti waan yaadanii isaan irraan dubba usurmaa isaan irraa maal wajjin dubba garuu isaan tokko warra beeknu ko asirratti baalagoota jecha safuu hin beekne guddisa badan reeffi namaatu boollan seeniin kan viidiyoo namarratti dalaganii amma gizeen amma yeroon amma qabachuun amma safuu akuni dhugaa rabbiitiif. Egaa kanumaan ja'a gabaabumatti waaqayyoon haqa isaanii haa barbaadu ijoollee keenya jabeessaa isiniin ja'a gadanneessa sagalee ta'aa fi namoota muraasatu sagalee ta'aa jira. Dhugaan haqi isaanii hin badiin har'allee kanumaan ja'a galatooma warqi. Caaltuu siifan siisaay magarsa yaada keessan kennaadhaa isheen. Namni galuu feetan immoo isiniin gaasharuu galuu barbaadan ofiin boontuun dalagaarra jirti. Namni yaada qabdan hin jirtan as keessaa yaada keessan kennadhaa isiniin jedhamaa jira. Akkuma dubbatamaa ture. Kanas ta'e sanas wanti godhamaa jiru shiruma yaadanis solbis baastanis gadi buustan hin duudhu mana dhaa tursuudha guruu kun immoo akkaan ala wanti dhufu hin jiru. Kamiif iyyuu sarabbi nuuf haa baasanna malee wanna jechuu dandeenyu hin qabnu. Kan biraa immoo wanti miidiyaa kanarraa godhamaa jiru. Akkuma argaa jettan hundumtuyyuu anatu kana dubbataan asana dubbataadha. Faayidaadhaan mataa isaa yeroo itti sassaabbataa jiru baqa argaa irraa jechuudha hundumtu fakkeessee deebisee immoo as naqabii gandee maaloo manti qirsoodhaan ani yoon kaleessa as keessaa ofiin boontuutti bu'ee itti gaddeen jira waan ta'e bakka achiin qabadhee asiin naqabii achiin naqabii jira waan akkasii kana fan argaa jira. Kan biraa kan jiru amantanis amanuu baattanis as uummanni zarartinen mucaalumti kun kana gochuu miti garaa isaatti irratti yaadaa jedhee hin yaadu garuu kana hin yaadu hin godhes hin jedhu garuu wanta ni tarii jira tarii jedheetti yaadu yoona isin dubartoonni kun wanti isin irraa beekamu hinaaffaadhuma mataa isin nyaata ofis balleeftanii hinaaffaa kanas ta'e sanas hinaaffaan amma isheen nu biran jirtu dhuftee kanan godhen jettu. Kana ni waan hin jedhe isatti murteessuun qabu abbaan tarii isa dhadhe immoo ofuma isaatii dogoggora guddaa qabadhe yaadan akka kootti inni dogoggora guddaa anan durraan xiqqoodhuma ishee abbaan fedhe maal jedheetu fidee isa amansiise waan itumti arraba isaatiin as beerfee kana jedha ta'e waan si'achi kana waan dhugaa dhadheetti amanu tokko iyyuu hin qabuun isiniin jedhaa namni biraa immoo tarii yaada addaa qabda yoo jiraate as baadheeffadhaan isin jedhaniin jedhaa galatoomaa.
naafeeru keessanii. Ayyee galatoomii Mahammad bilisee jirtaa? Biliseen jiraatu ammaatti kulula aswaan jettuun qabaatteeti. Kulula sin jirtu? Anaan jettee? Maqaan kee duraanii akkasii miti? Yaa okay galatoomii. Yaa dubbatamee jira wanni martuu jechuudha like kuni bufa afaa jalaa isa jedhamu sanii ana akka kiyyatti jechuudha yeroo baay'ee akka jedhutti Andu'aalem galaafata jedhee yaadu because dubartoota jirtuu fi waan jiru mararraa filateeti ka argateenii ka jaallateenii wante ishee ajjeesuuf illee ni qaba jedhee yaadu. He never do that cause filatamtuudha akka jedhuttis akka faarsuttis by the way maybe faaruu inni isii faarsu ta'uu danda'a. Wanni ishee caalaa jaallatu hin jiru isa ishee jalaa dhoofneeti isallee qabanna akka jedhu natti fakkaata akka yaada kiyyaatti jechuudha cause asii fuufan ta'uu irratti bakka dhiyaateetti dubartoota akkanaa bira ishee kaayaa naaf akkasii waan dandeettu gootii like wanta isheen qabdu mara nama dubbateedha jechuudha. That's why maybe warroonni jaarsolii akkasii yookaan haadha manaa yookaan kaadhima akkasii hin qabne beekamaadha akka hinaafan akka isaanis sadarkaa biraarra hin geenye yookaan dubartiin jabduun tun yookaan qaxaleen tun artiidhaan osoo kufee hojiin isheetu isa jiraachisuu danda'a yookaan jiraachuu danda'anii they have many vision you know. I don't know ani baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ani waan akka Haacaaluu fi Sooraa fi Qananii tanaatitti na gubeen argine. Namni inuma du'aa du'ees baay'eetu du'e. Wanta akka ijoollee tana sadeenitti na gubee ibiddanatti qabee hirriba na dhoorgee amma waan Qananii malee waan biraa laalus dhaga'us hin barbaadu silaa akka kiyyatti jechuudha. I was like I don't know. Akkamittuu warruma ishee sanuu osoo argee dubbiseeni like isaanuu dubbisee obsisiisuu sabbarsiisuu danda'a laata ka jedhu bakka yoo taa'e yaadu waan ishee mara yoo yaadu laaluun mucattii tanaa garaatu na gubate jechuudha. Ibiddatu natti qabata jechuudha. Bakka nama jechuun akka responsible ta'e injiraami namni tokko yoo si jalaa waa ta'u upset taate like gara nagaras laaltee nama mara shakkitu way akkas ta'e waan ajaa'iba maaliif akka ta'e illee naa galuu dhabe garuu ana qofa moo isinillee wanti sun isin mudatee jira jaran ana baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf like wanni na godhe like injiraami waan ishee ilaalu imimmaantu na qabaa. Namni yeroo takka hojiillee gaafa oliitu jira baay'ee kanarratti aansee uftoachuu dadhabee hojiillee oolee jira jechuudha. Dheengaddaa maaliif akka kana ta'e naa galuu dhabe. Aniin dubartiin aniin obboleettiin isiin quxisuutii yaayoo akkana ta'e warroon ishee jaallatan warri dhiiraas haa ta'u ka ishee jaallatu maal ta'a ka jedhu nutu natti dhaga'ame. Andu'aalemni jaallataanii jaallatee jennaan wajjin jiraate inni maal ta'a ka jedhutu as taa'ee aniin dubartiin immaan kiyya qabachuu dadhabe. Namni yoo jaallate tarii dubartiidha jaalallee ta'uu dandeessi ana hoo maaltu na mudate ka jedhu jechuudha. So hagana yoo yaade jedhee mucaasaniif yaade Andu'aalemiif yaade maal yaade maal ta'a mucaan kun okay hootana waa ta'eera jedheetiin jechuudha. Ajjeesuu miti kabaluuf garaa nama nyaatti qananii waan of dhoofsistullee natti hin fakkaatu. Akkaataan attraactitti nama gootu yoo laaltanii jiraattan I don't know. Oh my god I don't know. I don't know whoever by the way. Diina jennaami diinni Qananiin ajjeesu diinnu osoo
Amaara kililiyyuu nama qaltii osoo qananii fuutachitti darbite waan qalaniin hin se'u. Fuudhanii yoo ol kaawwatan malee yookaan yoo haadha manaa godhatan malee harki ishee dhahuu danda'u tasuma hin jiraatu. Tasuma ishee ajjeesuun hin ulfaatu. Kan irratti hojjetaniiti daa'imatti sana garaa gubanii yoo tana dawaadhaan waan garagaraatiin isa sukkaamsanii. Who knows? Eenyutu beeka? Warri kun bar tarii warroonni amma akka lalisaa maalii jedhaman, by the way, that person he was so disappointing nama ta'uu danda'u namni sun garuu, by the way, yoo Oromoon jiraattee ani intala Arsiitii, by the way, dubbii hin xiinxalaa. Arsiin faana dhoofti. Arsiin faana dhoofti. Horii yoo lafa baadiyyaatti bade lafa itti gurguranitti qabdi Arsiin. Faana dhoofti. Dubbiin Arsii seeraa oli. Seera ittiin bulan. Amma seerri Itoophiyaan ittiin bultu taate addunyaayyu oli jedhee yaada. Ana akka kiyyatti of dhaaduuf osoo hin taane jechuudha. Cause akkuma silaa seerri argitee addunyaarra jiru namni tokko yoo waan tokko galaafate yookaan yoo bade dacheen sun marti, ollaan sun marti, gandi sun marti shakkamaadha. Miti ollaa mana keessa ture buna dhugee yookaan waliin nyaatee bahee dhiisite jechuudha. Mucattii tana sarkilima isaan keessa jiran keessatti galaafataman. Guyyaa san oolmaa isaatis haa ta'u, ka isheetinis haa ta'u